namni waa balleessullee keeriin dalaga jechaaf irra dabruun bareeda. Jechamaaf isin jedhee salaamu alaikum. Anam chaati fitadhe aame waa takka dubbadha iluun faallee dhufee galatooma na imraanilee namoonni hedduun madlee kalimaa takka dubbadha jamiilaan somaa jirtu Ahmad Bosona Baale nama khayriillee dalagatu takulli isaani arabni nu taala haati achitti arrabsamte sun haadhateenna dhugaa rabbii ta'a gaarfaa taate tagaasaraa taate haadha isaatillee jechuu namni ammoo yeroo aare keessatti waa afaan ni baya dhibbarraa dhibbatti jechuu anuu osomaanaa dubbatu akka malee gubadhe bareessanitti jechuudha eega dhiifama jedhe wanni dhiifamaa olii hin jiru namni ajandaa watee ona achi lammaffaallee haadhateen naan akkana jedhe jennee haadhateen itti deebine rabsinu itti deebine haati teenna adaadaa isaati kuno madda walaabuu jechuudha miidiyaa madda walaabuuti haftii adaadaa isaati jechuudha argite wayta Ahmad Bosona Baale wayta gaasara tuqe adaadaa isaallee tuqe kana waan ta'eef eega dhiifama jedhe فعفوا واصفحوا على تحبون أن يغفر الله لكم جل ربي آية ربي بيرنترو إفهم سراتانه والفادو أتلرايي نسرايي نمن واني أجندا قد تنجرو تكتي واني أنسيت رامدو فيديو تكتي ورابي لكن وجولة سرا وانا جتو متي فيديو تكتي ورابي إفهم نراتيا كوني بدين كابو جتو أنا والله بالله قد بينجر إفهم نراتيا حاوتي أنا شفتوك والله جد سنيل ليه جده أسيت اللي مقارب بيتي والله بالله ربي أجناد إيسا نمني ربي سداتا من نمني بياك أنا سداتا جيتش أنجد إكنا ردي إفهم نراتيا إلا نم أني هاد أبالي هاد متي رسول جودا يو كاكس جرو تاتي كسيت نهوبات تنتاتي مقارب بيتني سنغافة ربي نما تقول yeroo sanitti waahid dulaale ani waahid amma mahin beeti ahmadin kunille na beeka ujolle nama yo amma sila namni biratu nama gargaare video ke to ko lokko so ajira bar 2018 gafati balen ko ya gafa sedani san sultana yuwajil live yo so dabar wagga sagal ajanda birati walitti makata wara duraan carraa argate itti makate beeta duruu wara carraa nutti barbaadu tuyu keessa bayaatuuf deema carraa wanni ta'uu taakko walitti ta'uun gaarii miti sababa kana barbaade eessan sababa nutti barbaadu jira ani wallahi warra rabbi sodaattu ka guyyaa qiyaama sodaattu video san illee balleessati ujaalle itti meede ajandaa godhuu fi malee kanaafi miti illee naan jedhan dubbate garuu yeroo hundaayyuu jechuu yeroo hundaa hamilee walii haa eenu jira kenna waan jedhanii nu arrabsaa oolan yaa kadhattu kabirrii namaa guuru ka sadaqaan maalii ta'e akkasii ta'e kadhattu akka walii jechoota akkanaa kan jiran faraka qabna miila illee qabna dalaga nama kana video kana guutuu haga sadarkaa wallahi waraabullee dhiisellee bar jiraachuu danda'a horuu qotadhee jiraachuu danda'a wallahi billah ima rakkadhee badee jira rakkadheetu maayyoo namni miidhamu kana qalbii manna laafe rabbiin kiinatti beekaa birrii wayii sababaa kanaan guuruu fi miti kanaan jiraatu fi miti akka taane isaanii ima jiraanna ummata keenya kana mee akkam taana sagalee taanaaf jennee haga tokko jijjiirama finna jenneeti malee nama osoo beela osoo haatis biraa boottu osoo namni biraa rakkatu waa hedduu namni gaafata ka sagalee hin qabne sagalee taana jechaafi malee madda galiitii fi miti kadhattullee miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa duniyaa tanatti illee isin argisiisa amma nama tokko ka viidiyoo jechoota hama hedduu dubbatee waa hedduu arraboota hedduu ka dubbatantu jira maraayyuu irra tareef anillee waran arrabsaa oltanillee anas sababa balbala ofitti banee carraa isinii banee irra tareefi kunillee irra nuu tara yoo ka dhugaan kawanni taatan taate rabbiin sodaattan ka guyyaa qiyaamaa sodaattan suura abu mus'ab illee ka akkasitti ilkaamanni gootan sanillee haaqa rabbii jedha rabbii yoo sodaatte yoo dhugaa islaama taatan yoo dhuguma namoonni isitti dhagame kiyyallee viidiyoo sanillee Ahmadii kiyya sanisa kiyyallee haaqati kana isin gaafadha ani danda'u ani nama arrabsu danda'u arraban danda'an ani keekalleen danda'u su'aara waan taate narraa haaqati gara kiyyaa dhiifama isin gaafadha isiniin jedha mee osoo hin bahin chaansii takkanaa kennitu rabbi jecha dhiifama irra naa godha irra naa dabraa hin balleesse badiin xiyyaa isiniin jedha Bakka isaa erga inni akkas jedhe namni caalaa aaree boohee miidiyaa kanallee madda walaabuutitti illee ergee maal jedhe ana hin himidha biyyatti illee si himadha jedhe Eeliyaasitti illee
inutti illee himee jira. Ani si dhiisee jira Ahmed. Akkas Baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabaja. Jamiilaan ganama lolaa turte wallahi. Siifillee loltee booda Himbo'ellee ustaaz himbo'ellee. dhiifneef wallahi Ani ustaaz Abdusalaam ittillee bilbilee namoota gugurdattillee bilbilee seerattillee hirimadha jedhee si dhiise. Rabbiif jedhee si dhiise si jaaladhallee sitti rifadhellee si dhiisellee. Mee chaansii naa kennitu yeroo tokko chaansii argadha. an chargii fixadhee madda dubbadhaa kaa'in bayaa. Ilaa galatooma baga dhumattee dubbiin bareeda. Waan tokko waan garaa na nyaate tokkotu jira kalee dawwalanii natti himan tokkotu jira. Gaafa inni gaasaratti hidhame hayyoota teenna tabaadiyaa takatamaa dhiisaa tabaadiyaa dhiisaa qoriin bakka dhaabattu wal dhoogitee jedhan. San keessa waadaa shalalin beeytanii isin achirraa haati takka guraatoo gabataa godhatteetiin guyyaa kamisaa guyyaa gabayaa gaasaraa taatee wayita dhuftu balbaletti cufanii jedhan. Laayinii seenuu dadhabdeetiniin balbaletti cufanii jedhan. Dhiyana san galeetiniin ilmaan kiyya nyaachisu jetteetiniin hiika shankooraatiif muuzii dhayxee ijoollee katamaa nyaachifte jedhan bantee irraa bantee gabataa. Ilmaan kiyyattiin hin galu jetteetiniin kaatee hiika shankooraa dhayxeetiniin banteetiniin ijoollee nyaachiftee jedhan gabataa mizimaa buraatoo. Waan santuuyyuu aadaa uummanni baadiyyaallee amma feesbuukii fi maalii kana aadaa akka jiruun qaba ijoolleen itti mul'iftee jaartiin bootte jedha. Jaartiin sun jecha san dhageettee jecha amma ta'e kana dhageettee waan san boottee jedhaniitiin natti himan. Garteetiin waan akka hin beektaa atillee afaan keetiin dubbattee jirta haga baadiyyarraa ka'eetiin hamma katamaa saniitti. Nama poolisaa wahiittu jira jedhan gaafa inni achi ba'e ay osoo nurraa gadhiisuu baatanii nyaanni nurraa citee fufurdannee jedhan namni poolisaa wayi gaafa inni achi gadi ba'u. Gartee ummata akkasiisa garuu dhugaadhaa ani fi viidiyoolee akka laaletti immooshinii keessa ammumaa achiifuu namni asirra jirtanillee kadhageeffattanillee Please yoo immooshinii taatan jecha makmaay sallee ta'ee amma jecha san inni firraan kaane namatu akka jedhee jedhan. Waruu waan akkasiisan badhee akkasiisanitti fiduun waan agarteetiniin ati waggaa 100 hojjette akkuma reefu jedhan san namni keenya waan waggaa 100 dhiisee waan waggaa 100 hojjette waan daqiiqaa sakandii takkaa san keessaa fudhataan dhugaadha. Kanaafuuyyuu irra si dabarree haati sunillee ta akkasitti bootte sunillee irra si dabartee dhiifamaa jedhiitiniin akkuma sanitti yoo an viidiyoo ka dhiifamaa hin agartee maayin beeytaa waan san maraayyuu kanaafuuyyuu ka dhiifamaa sunillee akka bal'ateetiniin faca'u. Dubbiin dubbii miidiyaatii miti dubbii ummanni keenya. Itti wannoo ta'u waan san amaanaa si bira kaa'anne jedhaanii galatoomaa sittiin guddisuu anillee tiyyata qabu tanaa galatoomaa jechuu barbaade.